لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا فجالتمتوتا بوليان كي يجر جرتو وروني من تبر اللي أشما هركا فوني بقرب بساتي كان نسنجه هجتشا إيقا بوليان كي فيديو براتي ولت دجاني جرا ورمو مانا كان فارا وتاتن ماتيتا سبسكرايب قد ورمو ماتيتا لايكي قد بوليان كي لايك شير كومنتي يعني يو سنتي تولي في الأكيسن اندر كمان سو هنتاني لايكين wanti fayyadu isinumaa isin miidhu jechuudha. Obboleeyyan kiyya yoo laayikii xuyixanii nama hedduu bira viidiyoon gaha waan ta'eef jechuudha. Egaa wantoota sooshaal miidiyaa kanarra deddeemaa jiran obboleetii teenna kanuma akka anaa akka isinii jechuudha. Jireenya ofii jijjiirtee har'a jireenya namaa gadis yoo jiraadhe borimmoo namaan qixxaa'ee jiraadha jettee mana namaa keessatti jechuudha. Amrii taate bakka kaayisiin itti duute rabbumatu beeka. Akkasumallee jechuudha obboleeyyan kiyya guutuu keessa rabbiin nama nagahan galuu nu haa taasisu. Inumaa jechuudha lubbuun baanee du'aan keenya galuu osoo hin taane nama waan baheef dachaa dabalatee galuu nu haa taasisu. Aga danda'amaa taheen aarii garaagaraatirrallee akkasumallee wantoota garaagaraatirraa of eegaa rabbiin kiyya sinaa eegu siniin jedha. Egaa sila gorsaatii nama osoo hin taane rabbiin kennayyuu nurraa hin hambifanne jechuudha. Suuratul Israa'eeta 33 irratti أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. waan shakkii namni ajjeeseef obboleen kiyyaatti tana fidadhee dhugama rabbiititti namni harka keessaa qabu yoo jiraate lubbuu ofillee miidhee jira. Rabbiin kenna lubbuun takka akka haqan malee hin duunetti bakka hedduutti jechuudha. Bakka hedduutti nu dinniinee jira irraa nu dhorgee jira. Akkasi ammallee jechuudha kan immoo tuyyuu garii namaa ofii of ajjeefte jedhu rabbiin kenna subhaana jalla fi ola. Ayata isaa jechuudha suuraa baqaraa ayata 195 keessatti akkas jedha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Akka nuti jechuudha karaa rabbii keessatti kennannu akkasuma ammallee harka kennan jechuudha miidhaa ofirratti hin goone halaakatti ofii hin darbine wallahi irraanu seeratee jira jechuudha. Egaa obboleeyyan kiyya nama rabbii kenna beekee akkasuma jechuudha amantiin kamuu ka lubbuu keessan ajjeessa jedhu takkallee hin jiranatti hin fakkaanne hin dhagarrellee hin dhageenyellee jechuudha. Haga dandahamaa ta'een silaa namni yeroo waan tokko keessa galee jechuudha of to'atuu hin danda'u garuu lubbuun ofii hundaa ol namatti qaalii tahuu qabdi. Hundaa ol jaalatu lubbuu keenya jaalatuu qabna jechuudha obboleeyyan kiyya. Wanni deemnee wanni tataffisaa jirruuf wanni jiraataa jirruuf lubbuu teenya tana jiraachisuuf jechuudha. Aarii xiqqoo jecha lubbuu teenya qaalii miliyoonan yoo achi tarte asin deebine tanarratti cabnana guddaa dalaguu hin qabnu san bira tareemmoo tuyyuu jechuudha. Maatiin namaa haadha abbaan namaa obboleeyyan namaa haga jiraatan garaan isaanii boba'aa jedha jiraatan kadhibameetu jechuudha. Mana yaalatirraan deemanii waan dandahan haga dandahan yaalchisanii eega kana guyyaa rabbiitti dhufee du'anuyyuu kama dhugaa yeroo hunda jedha jiraata maatiin isaa jechuudha. Inni bakka hin oolle dhaqe kan asirratti hafemmoo tuyyuu isa yaadata kanaafi nu aga dandeettaniin of eegan isiniin jedha. Anaaf isinillee rabbiin nu haa eegu akkasuma nagaan nu haa galchu haadha fi abbaa keenya rabbiin waan hin taane rifachiise isaan hin madeessiniin jedha. Viidiyoon kiyya kan har'aa kana fakkaataa wanni balleesse yoo jiraate dhiifama. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Lammaffaa jaarsi mucattii kanaaf anjaarsa siiti jedhee waa hunda godhaa jiru abdiinoo hin beeka bifa isaa waa hunda maaliif nama kana namni kun nama akkasiiti bakka akkasii hojjeta akkasitti ol been namaaf hin jenne. Sadaffaa hanga yawwanaatti maatiin ishii abbaan ishii obbolaan ishii hiriyoonni ollaan akkamitti wallaalani naa barreessaa jirtaa? Haase. Tarii geetteera. Okay. Afraffaa mana yaalaa bakka siin jirtu
jirtu nuuf himaa. Okay, mana yaa. Kanaffaa ani lookeeshinii mana sanaa hin qabaa. Lookeeshinii sinna ergitanuu wal fakkaachuu waan qabuuf lookeeshinii mana sanaa naaf ergaa. Mana isin hojjetaa turte. Inni dhumaa fi naan lama jira. Inni kaan immoo kan isin kaleessa ituun du'iniin duratti obboleeyyan kiyya maallaqa kana yoon jiraadhe biyya naaf gashaa yoon du'e immoo ittiin na qabbaraa jettee sagalee nutti ergatte jettan sana iskiriinii irratti moobaayila takkaan gadi qabdanii sa'aatii isin ergitetti guyyaa isin ergitetti bilbila isheetii wajjin akka nu agarsiistan abdii isinirraa qaba. Jaa takarraa hambifti. Saddeet boos sagalin. Itti deebi'aa jedhaa kana naaf deebisa. Kochi anasi deebisa. Ana deebisi gaafatte. Takaffaarraa bida. Takaffama naa dubbisa. Tokkoffaa lakkoofsa madaamii maaliif nu argattan? Lakkoofsa madaamii nama arge miidiyaa irraan kennu. Sijjammar nama akka kan keetii galatti hin kennu. Miidiyaa irratti biti Nuraddiin si kadhatee dadhabe daqiiqaa 10 Ati nama sirrii miti waan taateef dhageeffatu nama sirrii miti waan taateef sitti waan kennu barbaade waan hin barbaade. Nuraddiin tu obboleessa konan dawwala konan Nuraddiin si bira jira daqiiqaa 10 si kadhatee dadhabe. Cuufi silkiitti jettee isa lolaa turte. Na dhageeffatu si wajjin haasaa jira gatii inni ta'eef si waan si beekuuf waan kennuun hin barbaanneef namni bira waan na gaafate kalifaa yoo na gaafate mubaarak yoo na gaafate tuulannoo na gaafate. Oromoon 2,500. Okay galatoon hayyee. Ayyaa taaka. Siifan wallahi midhaan kennu waan hin barbaanne silkii maatinaati dhageeffatu. Silkii maatinaa nama kumaatama irratti kennee dhageeffatu. Naa obsi kalifaa. Silkiin maatina biyya Arabaa kana nutu beeka. Sigaltee kaddaama takkattuu gaafa dongoraan dawwalle dhiifama jedhaati dawwalla. Si'ii eessa taraa fuudhee silkii maatina biyya keessa jiru kennuu hin danda'u. Natti kennii miti asirratti qabadha. Oromoo daqiiqaa 10 Nuraddiin kadhatee dadhabe maaloo duwwaa shannatti nan dawwala jedhee kadhatee dadhabe. Hin dideen hin darbeen kalas. Kanaafuu maaliif lakkoofsa madaamaa mana madaamaa nu dhowwattani? Obboleettiin rifeensi mataa firiitii qabu. Tole bakka madaamaa sanatti si deebi'a baabaa kiyya miira keessan galaniiti. Ati amma madaamatti dawwaltee maaliif uummata 2,900 kana hin dhageessisna? Ati amma bilbila kanaan dawwaltee obboleettiin koo mana keetti duute sun haati barbaadaa jiru mana sanatti hin duune jedhanii mee uummata kanaaf ibsi maaf hin jenne yookiin immoo obboleessan na bira jira jettee maaf asirratti naasofsiifne? Erga bilbila Nuraddiin itti kennu iddaan bilbila natti kennu hin jenneen Nuraddiintu daqiiqaa 10 si kadhatee dadhabe. Indooganne Nuraddiin kenne obboleettiin. Ati maal akka Nuraddiin naan hin jenne sagalee keessan as baasu. Bilbila na ila yeroo san sagalee mamucatti tanaatu dhaga'uun fedhu bilbila keessan sii kenna ila amma inni yoo san dubbi makeetu dhaga'uun barbaanne haga wal kadhataa turre sagalee bantee dhageessisuu dandeenya. Bilbila erga qabaatte galatoo asiif fitti nuuf kennita. Jira walumaa galatti. Poolisa kennita tole. Ishi sadaffaatti dubbisiif. Sadaffa. Abboo gaafii keetuu irra jiba dubbisiif. Maatii hiriyootanii fi maatii isaanii jettee gaafa dubbata. Osoo maatiin hin dhagayin akkamitti osoo ollaan hin dhagayin prosesii namichi godhu suni akkamitti reeffa gashuu barbaade? Osoo ati mana sii keessa yeroo ijaazaa ji'a meeqa mana kee turte waggaa meeqa mana kee turte maallaqa situ dhaqee erkaa fuudhe akkamitti osoo haadhaaf abbaa hin mari'achiisin reeffa biyya gashuuf kaatanii dhossitanii. Siifan ani kanan beeku kontaatti mucaa waliin hin qabu. Hin beeku. Hin qabda. Eessatti qabda bakka itti qabdu siimoo? Waa godhi qaba. Mucaa kana baaba dhaggeeffadhu gaaffii keessii deebise gaaffii kooti kun. Bakka itti beektu mucaan kun sirraan dhagaye siin jedhe isatu natti hime siin jedhe kaleessa asirratti baabaa kiyya na dhaggeeffadhu leenca kiyya miira keessan seeniin isatu natti himee jette isatu natti himee siin jedhe sitoo itti hime du'a mucattii kana akkamitti inni dura kee bu'ee piroosas gochuu danda'e du'uma mucattii kanaa kan itti hime si'i akkamitti inni booda kee dhufee piroosasii gochuu danda'e
isa waliin jiraataa turan waliin hariiroo qaban. Nama ta'e bilbila maatii waan qabu kan bilbila maatii illee waan hin qabneef. Oromoo asitti naa qabadhaa kuni deebii keessani. Gurbaan sun jaartii mucattii osoo hin taane jaarsa mucattii osoo hin taane bitamee dhokatee kan hojjetaa jirudha. Asin naa qabadhaa. Siniif daragaa. Eeshi. Itti fufi gaafii afuraffaa. Si deebisa. Waan isiin maaliif silaasitu akka isiin duutetti maaliif dura forsosii kana eegale gaafii jettee na gaafatteef namni 3,000 jala kanatti sirra dhageeffadha. Jalqaba natti fide isa hiriyaatii jedhee fide waliin haasawaa qabanii osoo namni godheefisaa na caalaa dirqama oromummaadhaan itti aana malee hiriyummaadhaan istirii keessa walii qabaniif isatu na dursa. Maatii isaayyuu isatu dursa. Sigaltee akka haadhaaf abbaa manaatti waliin jiraataa turan gatii ta'eef jechuudha. Haadha manaatii jedhee dhufee dubbatee asirratti isan na dursa. Sigaltee anuuyyuu sababni rakkoo kana madaamii irra dhageennaan isa gaafa quba qabda rakkoon kun akkam haadha manaateeti hiriyaateeti situ fuudhee fide quba qabda nan quban qabu jedhe awwaan dhageessa dabarsa sababa inni quban qabne. Ergaati isa dhageesse akkamitti paaspoortii si jala taa'e erga inni irraa abbaa manaa jarri taani paaspoortiin mana kee mucattiin bakka hojii namichi bakka biraati akkamitti mee dubbiin kun Eenyu nama yaada gaafa nama amane nama kennata kun amantiidhaan namni waan tokko amaanaa nama bira kaata amaanaa na bira kaata. Okay. Gurbaati birrii gaafa mucattii irraa birrii fuutu eenyu dhaqee birrii irraa fuudhe? Garee birrii dhaqee irraa fuudhe. Jalqaba jaartii koota irraa fuudhee jette? Sagalee isa fiduu dandeetta. Okay. Mana Nuuraddiinti kanaasuuf ni hin jira. Tole. Itti aani gaaffii itti aanu dubbisiif. Gaaffiin afuraffaa waa'ee mana yaalaa uummata isaan ammoo Nuuraddiin. Jara birallee gaaffii qaba maali beektaa? Gannii fi siifan illee kamsaa kaleetu yoo michayyootti haasayanii jiranii namitti haasayee jira waan jetteef michayyoo akka duute garuu san dura siifan rakkoo qabdii habaaf tusa. Maaliif beektaa? Kalee itti haasoftee kalee hin jirtu michayoon tun. Itti deebina tole gaaffii bareeda. Gooshi sabboonaa kiyyaata akkuma maqaa keetiiti bar. Tole sii deebisna sallee. Akkasii gaaffii yoonaa dubbisuu diddare inni guddaan inni jabaan an barbaadu. Madaamiin halkan sa'aa ja'aatti natti dawwaltee mucattiin duute jettee waan barreeffamaa fi bilbila wayii natti ergitee jette. Bilbila siisitti ergite sana iskiriishuutii kanarratti waan ragaa siisitti ergite sana. Inni lammaffaan immoo sagalee mucattiin amaana si kennattee maallaqa koo kana wayi ittiin naqabbarii wayi ittiin biyya nagashi kan jette sana sagalee sana fidi. Sagalee sana fidi. Ofii namatti wajjeese mucattiin sagalee sana fidi. Kana booda jechuudha. Kana booda argitanii bakka dhugaa yeroo ga'u akkas taatanii. Sagalee mucattii jira jette warra kaan immoo naa godha. Sagalee mucattii jira situ jedhe. Amaanaa natti kennatte situ jedhe. Fidi sagalee sana. Siifan amma Nuurallee sagalee sana bira jirta sagalee sana nuu bana. Ani sagalee mucattiin qaba. wanna god abdiin rakkoo qaba jedhaati abdiin rakkoo qaba jedhaati. Sagalee sana nuu bana. Sagalee mucattiin amaanaa sinitti kennattee maallaqa kana deemnu deemtee as keessa jiru abdii kumeetii sarraa kennaati. Abdiin kumee reef dhufa. Abdiin kumee hin beeku akka dheengaddaatti hin fiddiye. Abdiin kumee reef dhufa maal reef dhufa. Nama reef dhufu sirna jettanii dubartii jettanii achi nu qabina. Bilbila mucattiin amaanaa mucattiin sagalee simbira kaattee yoon biyya gale yoon du'e maallaqa kanaan biyya nagashaa yoon immoo hin duune maallaqa kana biyya nagashi nu jettee sagalee ergite sana iskiriinshuutii wajjin saatii isaa wajjin nu dhageessisi sagalee mucattiitiin wal bira qabnee ilaalla. Abdi shakamami, gurbaan kuulee shakamami. Shakamaadhaami. Maatii isiirraa bakka kummaa. Irraan qabinaa dara rabbii shari'aa irraan qabinaa rabbiin uumamaa irraan qabinaa irraan qabinaa. Karaa gabaabaa jiran yaadama. Isin bakka kummaa warri bakka fudhatee maatii fiduu qabna maatii dhaanaa sofneera maatii fiduu qabna maatii bakka buufata. bakka Kana hunda dhiisa
sagalee nu dhageessisaa isinitti dhiifna sagalee isiin amaanaa maallaqa koo kana way biyya naagashaa way honduu ittiin nagashaa kan jette